jennera ani haadufo keessummoonni keenya julilleen welcome unkan danhamattu bagan oduftani isin jennera unkan danhamattu bagan oduftani isin jennera akkam nagaa fayyaa nageenya akkam hundi ilmaan hayya akkam nagaa fayyaa nageenya akkam hundi ilmaan hayya warri alaaf keessaa bakkuma jirtanii ibaadaa jabeessaa Hussein ataati bakka nuu qabaddaa waan hedduu asumaan hubaddaa isinummaan kaatanii biyya bayna dhangaa mana kanaa irraa mashquulan ta'inaa keessummoonni keenya ustaada fi koreen miseensi hawaasa daandiin keenya tokko waldoo ka hiriira sumayyoota ta'innas ammas warri dhiiraa karaan burqaa fidu hin qabu gurguddii oomiyyuu diriiraa seenaa ta'a jedha warroonni mudiiraa sagantaa birallee mee isiniif ibsa taaptaa fi sheerii mee sirritti cibsa waan biliji irraa hin taa'ina nami tokkichillee mee nurraa hin bayna jalqabni quraanaa du'aa illee itti aana isin bira gaa qophiilee wal faanan akkam nagaa jirtu ustaadonni keenya akkasumas obbolaawwan keenya akkasumas keessummoonni keenya seenatiin uftaa isinii dhiyaata kunoo wanni martuu qophaa'eetiin jira ammaa miti kaata bootaan oo qabaddaa bootaa bal'ifadhaa ta'a bakka gaarii jira wanti martuu kan feetan ajaja waan feetanis dhuga jira kunoo wanti martuu ajaja laslaasaa feetan mirindallee kookaf shokolaataa bunaa fi shaayii Allahu akbar waan nyaatanis feenan kunoo qophaa'ee raatiruu fi killee daabboo fi biddeena soorata hammayyaa hedduu qabna kunoo min tafalligaallee min maal nyaattaniinoo min tafalligaallee min maal soorattaniinoo kana bicha ciisaanuu sooraddaa jira firaashni illee battaaniyaaf kursiin kan akka algaallee biifeefaa jira ciisaanuu sooraddaa isiniin jenneerra kan dhuga naannanii marqaa fi michiirraa yoo barbaaddan cuukkoo yookaan immoo foon feenan foon gaala firee lukkuu fi kan oolaa jira inni sangas kan feetan ajaja harran qabu daangaa isiniin jenneerra nyaaddaa nuu dhugaa shukrii galchaa du'aa fi giiftii nurra garagalcha nu wajjin turaati qooddadhaa gammachuu congratulation jenne Profeesar Markada Nadarnaim naachuun congratulations ammaa finni nyaataa mara maqaa dha'uuf yeroon na hanqata asitti gabaabsee keessaa bayuu laata gammachuu har'aatiif kan saba ta'e Profeesar Timira Amiira Tokkoffaa bagittiin si ga'e Allahu akbar Allahu akbar kana olkaatee Markada Nadarnaim osseentee galmooftee barnoota eegaltee taarii bara dheeraa har'a ijaan garte baganuuf gammadde yaa Profeesara kunoo sin jenneerra baganuuf gammadde oktii tookaalii guyyaa dhaloota keessa lammaffaadhaa harkumaan dannamte oktii tookaalii yaa Timira Abbuu baganuuf gammadde kunoo sin jenneerra umurii nuu dheeradhu dagaagi guddadhu kunoo sin jenneerra Allahu akbar Allahu akbar oktii tookaalii yaa Timira Abbuu jabaadhu yaa Profeesar Markada Nadarnaim baganuuf gammadde kunoo eebbifamte taarii bara dheeraa gootummaan gonfatte Allahu akbar Amiiri Tookaaliin kunoo naaf jabaatte Quraana juz 30 har'a gadi buufte Amiira Tookaalii ammas naaf jabaadhu barattee barsiisuuf kutannoo qabaadhu ustaaza ko yaa ustaada Kookaali ustaada Markada yoo baruu barbaaddan gurraan na caqasa ustaada Kookaaliin Diinaa Muhammadi Markada Nadarnaim barachuu barbaannan heloo jedhi badi Markada Kookaali yaa agartuu yaa ustaada Kookaaliin Diinaa ammas nuuf jabaadhu galanni keen badin ammas nuuf jabaadhu galanni keen Allahu akbar Rabbaancha yaa abbaan ustaadota geggeessan gamtaadha eenyu si lalaata Ustaaz Yaasin Ahmad kan beenne illee bari abbaa Markada Daarul Islaam kunuunsa Quraana kunuunsa gamtaadha kunuunsa Olmana dhiyootti kan biraatiin adda sammuu kan kee keessaa beekumsatu madda Allahu akbar ammas akkam naaf jirtanii hundi ustaadota beektonni addunyaa hundi isinirraa madda dhaloota hundaafuu qabdan bakka guddaa akkam naaf jirtanii hundi barattoota sabboontota dhugaa naamusa dagaagsaa Markada guddisaa ustaada gammachiisaa gootota Markadaa maaltu isin gita ammas na dhaga'i barataan akka koo barumsatti cimii danda'e hundaa rakkoo
وللوت يلي أسرت جسدي فمن أقول أوان تنبل سدي فمن أقول أوان تنبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونغرا جروف دي فما يجا نورام بينا إسنين نسمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دكتورة مارك الله أكبر الله أكبر. قالتوما ألفاتنا سنين جنة. بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا. الله أكبر.